Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Oromia11 kun qophii sona guyyaati. Qophii sona guyyaa keenya guyyaa har'aatiin akkuma barame har'as odeeffannoowwan yeroo ammaa kana ijoo ta'anii biyya keessaa fi biyya alaa irratti deemaa jiran irraa odeeffannoo isiniin gahuudhaaf as stuudiyoo Oromia11tti Abdunaasir Tufaa wajji argamne jirra. Turtii gaarii isiniin jenna. Egaan Abdunaasir akkuma beekamu yeroo ammaa kana wantoonni ijoo ta'an biyya keenya irratti kan xiyyeeffatan hedduun isaanii biyya keessaa fi biyya alaa irrattis hedduu adeemaa jiru. Isaan keessa yeroo ammaa kana jalqaba irratti oduu yookiin immoo odeeffannoo ijoo ta'uudhaan kan yeroo ammaa kana biyya keessatti mul'achaa jiru waa'ee hiriira mormii naannoo Amaaraatti gaggeeffamaa jiru jechuudha. Akkuma beekamu biyya sana keessatti yeroo hedduudhaa fi hiriirichi akka hin danda'amne irra deebi'ee mootummaan himaa ture. Dhaabni garaagaraa kanneen mormituu mootummaa ta'an hedduun isaanii akka sagantaa adda addaan qopheeffannes haala ittiin dhorkamaa ture. Garuu mootuu ofii isaaniitiif duula filannoos haa ta'u dhakaa bu'uuraas haa ta'u sagantaa adda addaa gaggeessaa turan jechuudha. Innis kanaan wal qabatee wantoonni isaanii akka sababiitti fudhachaa turan waa'ee olaantummaa seeraa jedhu gama biraatiin mootuu waa'ee dhibee koronaa babal'isuu irratti yeroo ammaa kana walitti qabamuun hin danda'amu jedhamaa ture. Oromiyaa keessatti akkuma beekamu kanaan duratti hiriirri taasifamee ture waa'ee du'a Haacaaluu Hundeessaa booda isarratti namoonni hedduun lubbuu hedduu isaanii dhabanii hedduun isaanii amma mana hidhaatti rakkachaa jiru. Hooggantoota Oromoo hedduus dabalatee jechuudha. Amma mootuu guyyaa kaleessaa osoo hin taane kanaan duras ture. Kaleessa mootuu hedduminaan naannoo Amaaraa keessatti hiriirri tokko hiriirri guddaatu taasifamaa ture jechuudha. Innis mootuu waa'ee saba Amaaraatiif bira dhaabbachuudhaaf kan ta'edha. Ajjechaa fi duguuginsi sanyii uummata Amaaraatti gaggeeffamaa jiru haa dhaabbatu kan jedhu biyya alaa keessatti yeroo hedduutiif isteet hedduu irratti adeemamaa ture. Kan siyaatirfachuun danda'ama. DC mootuu yeroo hedduudha asuma Minnesota keessattis taasifamee ture. Amma mootuu gama biyyaatti wal'achuudhaan biyyatti guyyaa kaleessaa hiriira guddaa tokko taasifamee ture jechuudha. Innis mootuu dhaadannoowwan garaagaraa kan of keessatti hammateedha. Isa kanarraa wanti ati hubatte maaltu jira? Walumaa galatti haalli jiru adeemsa hiriira kana yoo ilaaltu hedduu garaasa nyaata maaliif yeroo tokko qaroon ofii dhahee boohaa jedhan akkasuma taate dubbiin yeroo ammaa kana osoo uummata meeqa naannoo Tigraayitti milishaan Amaaraa uummata meeqa fixu osoo uummata Walloo irratti miidhaa hagas ga'u umancaatii hagas ga'u lubbuu hagasii dhabamsiisu raawwatan hiriira uuma isaan bahaniif unaan galwanaaf waliigalatti waraanni biyya keessatti jiru miidhaa hedduu dhaqqabsiisa dhugaadha. Waraanni nama tokkoof faayidaa hin qabu. Garuu gama tokko yoo ilaaltu hiriirri balaaleffannaa kun maal balaaleffatanii ofii ajjeesaa of balaaleffachuudha moo qaama kan balaaleffatan? Dhaadannoowwan achirraa argitu yoo ilaaltu immoo walumaa galatti dhaadannoowwan garaagaraatu jira. Hiriira balaaleffannaa eenyummaa miidhaa eenyummaa irratti xiyyeeffate keessattuu kan uummata Amaaraa ka jedhu hiriira san irratti dhaadannoowwan maal faatu jira? Dhaadannoo kana ammoo eenyuuf akka baasaa ture miidiyaawwan kavareejii kennaniif kan fa'a jettee yoo ilaaltu miidiyaawwan mootummaati akka Faanaa Biroodkaastiin akka maas miidiyaa naannoo Amaaraa EBC dabalatee jechuudha. Kanniintu gabaasaa ole kavareejii maaf kennuun barbaachisee yoo jette qaama tokkotu hoogganaa jira moo nama duubaan jirutu leellistoota garee tokkooti moo ka jedhulleen indikeeshinii achi keessaa argachuu dandeetta. Walumaa galatti maal fa'aatu achi keessatti saba tokkoon akka hoogganamu amantii tokkoof akka isaan dhaabbatan saba tokkoof akka isaan dhaabbatan miidiyaawwan kunneen illeen loogii isaan godhan gaafa uummanni Walloo dhumatu gabaasa tokkichan argitu osuma hardhaayyuu dhumachuu jiran lolli kallattii hundaan irratti banamee osoo jiru namni waa'ee isaanii dubbate hin jiru. Labsiin yeroo muddamaa bahee isaan inni ilaallatu. Kana keessatti dhufu deemne dhaadannoowwan achi keessa bahan maal fa'a ka jedhu yoo ilaaltu jalqaba irraa dhaadannoon guddatee mul'atu. Oromummaan haa baddu ka jedhu manca'uu qabdii baduu qabdii ka jedhu eenyummaa namaa irratti jechuudha. Namni eenyummaa ofiitiin dhukkubsatee haleellaan yookiin miidhaan eenyummaa irratti xiyyeeffate haa dhaabbatu jedhu eenyummaan nama biraa haa barbadaa'u yoo jedhu arguun immoo kun ufumaahuu dhama uusaas hin mul'isaa beektaa. Walakkama kana dhaabatee an haa jiraadhu ati badii ka jedhu jechuudha. Gama biraatiin immoo Abiyyi abaa'oodha. Abiyyi muummichi ministeeraa immoo ilaaltee jiraatte abaa'oon diina Itoophiyaati jecha paarlaamaa irratti haasa'aa turan. Asuma gara galchanii immoo hiriirri kun immoo Dr. Abiyyi abaa'oodha. Inumaayyuu abbaa abaa'oo shaneeti. Si kolfisiisas yeroo tokko gama biraatiin immoo muummichuma
gaafa isaan muummicha ministeera filatamanii aangoo qabatan hiriira deeggarsaa irratti yoo ilaaltee jiraateef yenyaa nugusa keenya jedhaniitiin bara baraan ati nu buti bara baraan ati nu biti jedhanii of gubbatti mataa gubbatti baadhataniitiin hiriira deeggarsaa baanii turan ummatuma wal fakkaatutu har'a muummichi ministeera yakka nama ajjeesuutiin yakka nama mancaasuutiin gaafatamuu qabanii abiy muummichi ministeera nama ajjeesuu abbaa ooshaneeti bulchitoonni naannoo amaaraa ummata bakka bu'anii ufumaahuu jechuu achuma keessattuu kabiraa immoo dhaadannoon isaanii abiy ahmad dhuma gaadaa fi goonaa dhaadannoo jedhuuf afaa jira achirratti abiy ahmad abbaa oonag shaneeti abiy ahmad oonag shanee abbaatano jedha hiriira gubbatti dhaadannoowwan mul'atantu jira kanneen fa'aa jira gama mootummaatii deebiin maal fakkaataa ka jedhu gama poostiiwwan tokko sooshaal miidiyaa irratti waan deeman marsaalee hawaasummaa irratti waan argitan ati dubbachuu dandeetta gama mootummaatiin immoo walumaa galatti deebii akkamtu uummata kanaa kennama qaamolee achi keessatti hirmaatan haa ta'u ummatuma hiriira bahee haa ta'u gama tokkoon yoo seerri dhugaa ka jiraatu taate dhiyeenya kana ministeerri fayyaatii fi abbaan alangaa seera tokko baasanii jiran nama seera koronaa kana ittisuudhaaf bahe cabsee walitti qabamee argame ni adabna seera jedhutu bahee jira ummanni kun guutuun gama seera saniitiin illee gaafatamuu qaban jechuudha biyyi guutuun yoo ka seerri jiru taate sanis wajjumaan ennaa maaltu isaan irra fudhatamaa ka jedhu fuula duraaf deemna wanni deebiin hagammaa jiru yoo jiraate gara kee deebi'a. Isa kana keessaa sun baay'een jechuudha. Biyya keessa qofa osoo hin taane asiin dura akkuma jette nugusa keenya anniitiin sammuu irratti baataniitiin hiriira baafii turanii gargaaruudha jechuudha. Sun ammoo waggaa 2-3 haa jennu fakkeenyaaf waggaa 3 kana keessatti jiramni hedduun jiraachuu danda'a biyya san keessatti bakka dura isaa yaadanii isa dhabuu danda'an jenneetiin fudhachuu dandeenya. Garuu ammoo osoo fageenya akkasiin deemin asuma Minisootaa keessatti yookiin ammoo biyya Ameerikaa kana keessatti DC'tti torbeewwan 3 dabran duratti waa'ee ati oromummaa balleessaa saba ofiitiif falmachuu jette sanirraa wal qabate jechuudha. Waa'ee dhimma naannoo Tigraay wal qabate mootummaan biyyoota alaa hedduun isaanii kan xiyyeeffannoodhaan itti kennaniitiin hedduu balaaleffataa turan. Isaan ammootu olaantummaa seeraa mootummaan kun taasisaa jiru kan naannoo Tigraay ta'aa jiru ni deeggarra kan jedhu qabataniitiin hiriira ba'an. Lammaffaa ammootu abiyyi ni deeggarra jedhaniitiin hiriira ba'an torban 3 keessatti jechuudha kan isaan jijjiiramaniitiin har'a ummanni amaaraa dhumaa jira yookiin ammoo oromummaan haabadu ka jedhu qabataniitiin kan bahan jechuudha. Gama deebii mootummaatiin namoonni tokko akkuma warroonni qondaala mootummaa ta'an keessattuu paartii badhaadhinaa gara Oromiyaatiin hedduu kan balaaleffataa jirantu jiru jechuudha. OBNs waan tokko baasee ture innis abbootiin gadaa Oromoodhaa hedduun isaanii jiloo mandhoo dabalatee hedduun isaanii gocha naannoo Amaaraatti guyyaa kaleessaa ta'e kana akka balaaleffataniitti jechuudha kan isaan gabaasanii wanti amma ta'aa jiru kunis akka uummata Amaaraa bakka hin buune akka dhaabni addaa kan ajandaa tokko dhokataaf duubaa qabu waan kana raawwachaa jirutti kan haasa'an jechuudha. Gama mootummaatti yoo deebinu qondaalonni mootummaadhaa hedduun isaanii kan jechaa jiran wanta kana raawwachaa kan jiru kan gurmeessaa jiru yakka kana uummanni Oromoodhaa aarii saniin ka'eetiin Oromiyaa keessatti uummata Amaaraa akka irratti xiyyee tarkaanfii tokko fudhatu taasisuudhaaf biyyattii diiguudhaaf kan yakka kana raawwachuudhaaf deemu abiin jedhaniitiin kan dubbataa jiranii jechuudha. Garuu mootuu gama tokko noo ilaalte abiin jechuufis hedduu rakkisaadha. Maaliifuu miidiyaan mootummaan harkaa qabu kan akka EBCdha waan kana kan gabaasu taate waan isaanis sagalee kan ta'u taate dhugumatti gocha kana kan harkaa keessaa qabu abiin immoo warrootuma bilchiginaa naannoo Amaaraa jechuunis hedduu gaafii kan kaasudha jechuudha. Kanuma ammoo walumaa galatti deebiin gama mootummaatiin kennamaa jiru badhaadhina Oromiyaatiin kan kennamaa jiru gocha kana abiin akka dalagaa jiruu fi olaantummaa seeraa jala ooluu akka qabanidha kan dubbataa jiran jechuudha. Isuma kana keessa osoo hin bahini waa'ee isarratti wanti dabalatu hin jiraanne gama waa'ee wallootiin naannoo Amaaraa kana wal qabatee dhimma Oromoo walloo irratti wanta jirurraa yoo wal takka wanni jiru maal seete xiqqoo kanarratti waa jechuu barbaadeeti. Walumaa galatti yoo yaadatte jaarraa abbaa gadaa waggaa 40 dura waan uummata kanaa dubbatee ture beektaa. Uummanni kun walumaa galatti dimokiraasiitti akka hin amanne jala sarareetiin dubbate. Yoo dhugaa isaanii deebitee ilaaltu immoo dhugama jiraachuu sabaaf sablammootaatitti walqixxummaa amantiititti walqixxummaa uummataatitti ni amananii ka jedhu san uummanni guutuun gaafii san deebisuu danda'a. Wanni gaafa san jaarraan abbaa gadaa dubbate
dhugaa ta'uu isaalleen mirkaneeffachuu dandeette jechuudha. Gama biraatiin yoo ilaaltee jiraatte dhumaatii shawaa kaabaa irratti godhamu akkasumatti walloo irratti godhamu walumaa galatti ijji guutuun akka waan haguugameetti eenyummaa irratti dhugaadhaan eenyu xiyyeeffatee badii kana godhaa jiru. Seenaan illee ragaadha isaan illee ofirratti ragaadha. Wanni amma qabatanii hiriira bahan kun mataan isaatu eenyummaa irratti yakka eenyummaa irratti xiyyeeffatu iddoo hundatti akka raawwataa jiran ragaa agarsiisuu ka jedhu qabna. Mee gama shawaa kaabaatiif wallootitti yoo deebine walumaa galatti uummanni dhumaa jiraachuu baqni hagammaa kan dhaabbanne dhumiinsi uummata Oromoo walloo irratti godhamu shawaa kaabaa keessatti adeemsifamu hagammaatitti akkuma itti fufetti keessattuu uummanni Oromoo walloo jechuudha. Lola hammana hin jedhamnetu irratti banamee adeemsifamaa jira. Odeeffannoo yeroo hojjechuudhaaf bilbilaan asii qunnamnu namni hedduun akka nutti himanitti bilbilaan jechuudha. Hospitaalonni nama du'e, nama dhukkubsate, nama dhahamee yaalamu jiru. Shawaa roobitti deemuu hin danda'an yeroo hospitaalatu jira, hospitaala guddicha. Garas deemuu waan hin dandeenye iddoo biraa Affaar keessaa naanna'anii bakka biraatitti haga yaalatan sadarkaa san guutuu gahan jechuudha. Uummanni kun uummata miidhamaa jiru. Kanumarraan immoo labsiin yeroo muddama command postiin lallabame. Yoo command postii ilaalte immoo maaf lallabame eenyuun lallabee lallabni sunoo sirriidha yoo jettee ilaaltu gara seera biyyattiitiin lallabni sirrii miti. Labsii yeroo muddamaa qaamni labsuu danda'u mana marii bakka bu'oota uummataati. Kan waan san irra filateetiin murteessu jechuudha. Yoo ilaaltee jiraattee labsii yeroo muddamaa ammaa kana kan labse raayyaa ittisa biyyaati. Labsii isaanii san keessa maal fa'aatu jira? Labsii eenyummaa nama tokkoo xureessu, labsii qaama tokko qofa gargaaru, labsii walqixxummaa amantii ittiin amanne kan loogiidhaan guutame. Uummata walloo keessa osoo manneen amantaa muslimaa meeqa gubatan beeta kiristaana gubuun hin ta'uu labsii jedhu baasanii bare. Kana jechuun maal walqixxummaa amantiititti miidhaa amantii tokko irra gahu. Amantii tokko qofa leellisanii tokko qaqqabuutu loogiin akka jiru mul'isaa jechuudha. Raayyaan ittisa biyyaa labsii kana baasuun maaf barbaachisee osoo manni marii bakka bu'oota uummataa jiru kan jedhulleen seerattiin biyyattii saniitu hojiirra oolaa jira. Qaamni hojii raawwachiisu bakka jiraahu kan jedhu gaafii sitti ta'a. Qaamni waan kana walumaa galatti biyya san goolaa jiruuf seera kanas baasu labsii yeroo muddamaas baasu qaama tokko akka ta'e nama tokkoon akka dhiibamaa jiru yookiin qaama tokkoon akka wanti hundi raawwatamaa jiru eertuu sii kennuu jechuudha abdi. Waa'ee gama wallooti wal qabate jechuudha wanti takkaa kan al takka irraa fadhee jiru waa'ee godina addaa naannoo saniitti wal qabate godina naannoo walloodha kan heera mootummaatiin raggaasifameetiin kan murtaa'e akka baduudha kan dhaadannoo isaanii keessaa dhagahamaa ture jechuudha. Isa kanas kamanumaan jenneetiin kan bira dabaratu jechuudha qabxii itti taasisnu. Tole qabxiin itti aanu waa'ee Sudaan, Ijiptii fi Itoophiyaati dhimma kana irratti hedduu bal'inaan kan irratti haasaa turre yeroo yerootti guyyatti wanta haaraatu dhufa har'a dubbanne kan biroos jira garuu mootu gara furmaataatti wanni deemamee hin jiru. Isa kanarratti wanti torbee kana keessa haaraa ta'eetiin yeroo ammaa kana mul'achaa jiru waa'ee xalayaa itti gaafataman dhimma jaalaa Itoophiyaa barreessee fi yemmuutu ministeerri haajaa alaa Ijipti walii gad deddeemuu kanarratti jechuudha. Isa kanarratti odeeffannoon guutuun maaltu jira waa'ee xalayaa barreessuu Dammaqee Mokononii fi ministeera haajaa alaa Ijipti irratti. Odeeffannoon gamas hin jiru osoo odeeffannoo sana hin jalqabin beektaa addunyaan tun akkaataa isiin itti ijaaramteef akkaataa isiin itti badde waan triangle jennu jira. Gaafa daldalli garbaa jalqabu gabra kana Afrikaa irraa qabanii warri Yurooppii qabee Ameerikatti fidaa ture jechuudha. Triangle waan jedhu hojjetaniitiin daldalli garbaa akkasitti qaamni tokko cunqurfamee qaamni tokko immoo itti fayyadamee jechuudha. Yoo walumaa galatti adeemsa biyya sanii illee ilaaltu siyaasaa biyya sanii waan akkasiitu jira. Gaafa Suudaan asii kaatee gara Itoophiyaa dhuftu, Ijipti immoo gara biyya biraa deemu, Ijipti gara Suudaan deemu, Itoophiyaan gara Masri dhufu, Masri gara Suudaan dhaqu, Suudaan gara Masri dhufu akkanumatti osoma wal keessa deeman dhimmi hidha laga Abbayyaa ilaa guyyaa har'aa hanga guyyaa har'aatitti dheereffamee as ga'e jechuudha. Odeeffannoon jiru maal yeroo ammaa wanni deemaa jiru Suudaan jaarsummaan gamtaan Afrikaa qabattee deemaa jirtu kun akka milkaa'uuf deeggarsa biyyoota Afrikaa gaafattee jirti. Marsaa lammaffaa bishaan laga Abbayyaa kun hidha laga Abbayyaa osoo hin guutin biyyoonni sadiin marii
waliigaltee tokko irra gahuu qabanii yaada jedhu ejjennoo jedhu qabdi Suudaan. Gama tokkoon waliigaltee waraanaa mallatteessanii wal gargaaraa turanii leenjii waraanaa qilleensarraa Suudaan wajjin godhaa turanii Suudaan gama tokkoon Itoophiyaa wajjin daangaa irratti lola keessa jirti. Kun guutuun akkuma jirutti dhiheenya kana muummicha ministeera Suudaan Abdallaa Hamdook illeen yaamicha konferansii godhuu isaanii akkuma wajjin gabaasaa turre. Ammas ministeerri haajaa alaa Suudaan adde Maryam Al-Mahdi waan jette qabdi waan ejjennoo Masrii kana irratti jechuudha. Masri ejjennoon isii walumaa galatti bishaan kun osoo marsaa lammaffaa hin guutamin waliigaltee tokko irra qaamonni sadiin kunniin gahuu qabanii kanaaf biyyoonni Afrikaa nu gargaaruu qabanii yaada jedhu qabdi. Gama Itoophiyaa maaltu jira yoo jette muummicha ministeeraa Itoophiyaa waa jedhanii injiinar ministeerri bishaaniif jallisii enerjii biyya sanii waa jedha injiinar Silashiin itti aanaa muummicha ministeeraa Dammaqa Mokonnin waa dubbatanii hunda isaaniitu ilaaluun barbaachisaadha. Gaafa akkuma kaleessuma akkuma Suudaan ibsa kana baafteen yookiin walgahii kana adeemsifteen Itoophiyaan immoo xalayaa gara mootummoota gamtoomanitti mana marii nageenyaa mootummoota gamtoomanitti xalayaa itti aanaa muummicha ministeeraa Dammaqa Mokonnin barreessanii ergan. Xalayaa kanarratti maaltu ta'ee walumaa galatti biyyoota lamaan kana Masrii fi Suudaan akka jaarsummaa Afrikaatiif dhimmi isaanii gara saniin akka dhumatuuf dhiibbaa akka isaan irratti godhan yaamicha dhiheessanii jechuudha. Walumaa galatti muummicha ministeeraa hoo maal jedhanii bishaan kun ji'a adoolessaatiif hagayyaa keessa yeroo roobni waqtii roobni akka gaarii roobu yeroo sanitti Suudaan lolaadhaan haramuudhaan beekamti. Oggusan bishaan kun guutamaa ka jedhu muummichi ministeeraa illeen ibsa kennanii turanii. Walumaa galatti yeroo kana bishaan guutamuun isaa maal faayidaan inni qabu yoo jette lolaadhaan biyyi Suudaan akka balaa lolaa isiin mudanne irraa hir'isaa ka jedhu muummichi ministeeraa dubbatanii. Injiinarri bishaan ministeerri bishaan jallisii fi enerjii Itoophiyaa immoo injiinar Silashiin hidhni kun ijaaramee xumuramaa jiraachuu walumaa galatti hulaan lamaan maal jedhanii two bottom outlets hulaan lamaan gadii jechuu ka bishaan itti yaasan inni lamaan ijaaramee xumuramuu isaa kun immoo maaliif fayyadaa bishaan akka garmalee yaa'ee lolaanillee uummata hin fidne kontirool godhuufillee akka fayyadu ibsanii jiran jechuudha. Suudaan irrallee miidhaa hin dhaqqabsiisuu yaada jedhutu jira. Gama Masriitiin immoo yoo dhufnu gaggabaabsuudhaaf Masri ministeerri haajaa alaa Masrii biyyoota Afrikaa keessa deddeemuu jira. Maaliif deemaa jira? Dhaamsa pirezidaantiin biyyattii Abdul Fattah al-Sisi itti kenne fudhateetiin raawwachiisuudhaaf deemuu jira jechuudha. Dhaamsa bulchitoota yookiin hooggantoota biyyoota Afrikaatiin gahuu jira. Ammaaf biyya 6 ni dhaqa jedhamee himamaa jira. Akka gabaasni dubbi himaa ministeera haajaa alaa irraa bahaa jirutti agarsiisutti biyya Keeniyaa, Komoros akkasumas South Africa yookiin Afrikaa kibbaa hanga ammaatti daawwatee dhimma pirezidaanticha irraa fide isaaniin gahuu fi wajjin mari'achuu itti aansee immoo gara Senegaal, Democratic Republic of Congo akkasumas Tunisiyaatti akka imalu eegamaa jira. Bu'aan imala isaa maal ta'a maal fidee dhufa ka jedhu walumaan laaluudhaaf deemne jechuudha. Garuu dhimmichi hidha abbayyaatiin wal qabate jechuudha. Okay, tole. Isuma kana irratti jechuudha waa'ee daangaadhaan Sudaan Itoophiyaa wajjin rakkina qabaachuu fi isuma kana wal qabatee waa'een Tigraayis hedduu ka'aa jira jechuudha yeroo ammaa kanatti dhimmi wanti Tigraay keessatti deemamaa jiru wanta amanuudhaaf hedduu nama rakkisu irratti keessattuu wanti yakkii dubartootaa fi ijoollee irratti raawwatamaa jiru wanta baay'ee sodaachisaa kan ta'ee fi gurruma namaatiif dhaga'uufis ijaan arguu dhiisi kan waa'ee nama gaddisiisuudha kan ta'aa jiru. Isuma kanaan wal qabatee filannoo Itoophiyaanis dhaabonni tokko himannaa garaagaraa baasaa jiru isa kanarraa al takkaa qabxii takkaa lama jetteetiin kan ta'utti dabarra. Galatoomii Abdii walumaa galatti dhimmi Tigraay yoo ka'u addunyaan guutuun sheekta maaliif riippoortiin isaanii yookiin gabaasni isaanii addunyaa guutuutu gurra kennee fi gabaasuu jira. Kun waan isaan dippiloomaasiidhaan alatti illee ijaaran ta'uu mala loobiiwwan garaagaraa isaan bitatanii biyya alaatii qabanis ta'uu mala garuu dhugaan lafarra jiru maalidha? Uummanni Tigraay dhugaadhaan miidhamuu isaati. Uummanni Oromoo hoo miidhamee jira? Gochoonni suukanneessaan wal fakkaatan jiran garuu dookumentariin hojjechuudhaaf biyya san keessatti
osoo uummata Oromoo irratti uummata Oromoo miidhame irratti akka hojjetamu siin hayyamamu silaa yookaan yakkasuu kanneessaa kanaa olii argina. Tigraayitti yoo deebinu walumaa galatti maaltu jira dhiheenya kana United Nations bakka buutuun yookiin ambaasaaddarri Ameerikaadha waan jetti qabdi aadde Lindaa Toomas Greenfield jechuudha. Loltoonni Eertiraadhaa Tigraay keessaa bahuu akka fedhan qabne hoomaa waraanaatiin wal fakkaatanii akka achi jiran ragaa qabatamaa qabnaa akka jedhu United Nations kanaaf immoo walumaa galatti ejjennoo wal fakkaatuun afaan tokkoon dubbachuu akka qabu ibsa haasaa taasiftee jirti. Sagalee tokkoon dubbachuu qabnaa akka jedhu akkasumas Mark Lowcock innis waan jedhe qaba kaawunsiliin gamtaa Afrikaadha jechuudha. Kana keessatti haalli Tigraay keessa jiru walumaa galatti lolli Tigraay ammallee hin qabbanoofnee jedhe. Kana jechuun maal jechuudha? Haalli ammaan tana achi keessa deemaa jiru tasgabbaa'aa miti qabbanaa'aa miti jedhe. Beelli akka meeshaa waraanaatitti fayyadamuutti jiranii jedhe. Kana jechuun maal jechuudha? Ummata akka harkatti hidhatee harkaan hin qabne gama tokkoon gargaarsi namoomaa akka hin dhaqqabne irraa ukkaamsanii beelaan fixuu jechuudha. Murteessan irra beelli akka meeshaa waraanaatitti yakka addunyaati kun. Yakka seera addunyaatiin illee nama gaafachiisu yakka kanan raawwatamu jira. Dubartoonni dhibbaan lakkaa'aman gudeedamanii gudeeddaa suukanneessaa gochoota suukanneessaa saalqunnamtiidhaan wal qabatan ummata san irratti raawwatamu keessattuu naannoo Aksum Addigraat kanneen keessatti waan adeemsifame riippoortiin bahu yoo argite ummata akkamirratti keessattuu dubartootaaf shamarran ganna 12 irraa jalqabee hanga manguddoo waggaa 89 irratti gudeeddaan kun kan raawwatame jedhu yoo ilaaltu fikshiniidha moo wanni kun asoosama moo dhugaadhaan waan hojjetame haga jettu si geessisa jechuudha. Rakkoolee gurguddaa hagana ulfaatantu jira. Mootummoonni gamtoomanis itti deemu jiranii dhiibbaa godhu jiran jechuudha. Gama mootummaa Itoophiyaatii deebiin kenname jiru waakkiidha. Gama Eertiraati immoo deebii kennametu jira. Dhiheenya kana bakka buutuun United Nations bakka buutuun ambaasaaddarri Eertiraadhaa xalayaa barreessitee ergitee jirti Addi Soofiyaan jechuudha. Walumaa galatti hoomaan waraana isaanii achi keessa jiraachuu gadhiisee bahuu gadhiisee ni baha waliigaltee jedhu jechuudha. Bakka isaan gadhiisan immoo hoomaan waraanaa Itoophiyaa ni qabata jettee xalayaa konfirm gooteen yookiin ergiteen waan kana amantee jirti jechuudha. Eertiraalleen yeroo jalqabaatiif hoomaan waraana achi keessa loltoonni isaanii jiraachuu amananii jechuudha. Osuma biyyi kanaan dura jedhee wal fakkaata jechuudha. Biyyi isaan daangaa isaanii yookiin immoo nageenya isaaniitiif sodaachuudhaan waraanni Itoophiyaa daangaarraa ka'ee gara daangaatti dhufanii seenanii garuu immoo akkuma waraanni keenya deebi'ee ni baha kan jedhu jechuudha. Walumaa galatti kanaan dura jechaa ture hundi isaanii kijiba ta'ee hundi isaanii dhugaa amananii jiran jechuudha. Wanti kanarraa humna tokko jiraate. Dhimma kana keessa osoo hin baay'iniin al takka waa'ee filannoo irratti filannoo akkuma beekamu yeroo ammaa kanatti filannoo marsaa jaffaa Itoophiyaa keessatti adeemsifamuudhaaf qophii irra jiranii dhaaboonni hedduun gara dhaabota 13 fakkaatamu 11 akkas garuu odeeffannoo isaa yeroo biraatti deebina. Ammaaf hanga ammaatti paartiiwwan afurii yeroo ammaa kanatti dibeetii yookiin immoo wal mormii taasisaa jiru jechuudha. Biyya kanatti filamuudhaaf isaan keessaa muraasni isaanii yeroo ammaa kana himannaa dhiyeeffachaa kan jiranidha. Isaan kun eenyu fa'a? Walumaa galatti haalli filannoo biyya sanii maal fakkaataa ka jedhu dhugaa dubbachuudhaaf filannoo jedhee uummanni waan eegunatti fakkaatu garuu filannoon adeemsifamuudhaaf deema. Kanaan duras sababuma dhibee kanaan wal qabateen filannoon kun dabarfamee ture sababaadha jechuudha. Amma wanni jiru walumaa galatti paartiileen ni dorgomna jedhanii galmaahanii mormii dibeet godhaa jiran jechuudha. Filannoon kun loogii akka qabu dhiibbaa hedduu gama mootummaati. Hoggantoonni mootummaa dhiibbaa akka isaan irratti godhaa jiran dubbatan kanneen keessaa paartiin Izeemaa akkasumas adda baasa bilisummaa Ogaadeen akkasumas adda baasa bilisummaa Ogaadeen akkasumas dorgomtoonni dhuunfaadhaa keessattuu naannoo Sumaaleetitti haalli dorgommii filannoodhaa sochiin jiru guutuun akka dhaabbatu jedhaniitiin iyyannoo galfatan iyyata dhiheeffatan. Maali sababaan guddaan isaan achirratti dhiheeffatan filannoon kun kaardiin filannoodhaa naannoo Somaaleetii kenname kun hangi isaa hin beekamu. Kabiraan immoo wanni jiru walumaa galatti paartiileen achi keessa dorgoman boordiin filannoodhaa hojii raawwachiisuuf achi jiru akka qaama mootummaatiin to'atamaa jiru ofii of danda'ee
loogii malee waa hojjechuu akka hin dandeenye komii dhiheessanii jiran jechuudha. Kanaaf walumaa gala sochiin haga wanni nuti barbaannu wanni kun qulqullaa'ee arginutti akka dhaabbatu sochiin jedhu himannaa yookiin himannaa dhiheessanii walumaa galatti kana fakkaata. Achi booda gama mootummaatii deebiin kenname iyyannoo paartii adda baasaa bilisummaa Ogaadin dhiyeeffate arginee jirra. Kakaawwanii immoo waloodhaan ibsa isaan baasanii argine ka jedhu gama boordii filannootii deebiin kenname jechuudha. Kanatu jira. Tole kanumaan bira dabarraa yeroo baay'ee waa'ee filannoo irratti yeroo hedduu gumnee irratti haasaa turre. Kan ta'an su'aan immoo waa'ee ajjeefamuu pirezidaantii biyya Chaad jechuudha. Akkuma beekamu pirezidaantiin Chaad yeroo kana yeroo jaffaadhaa fi deebi'eetiin biyya san keessatti kan filame walumaa galatti waggaa 30 oliif biyya san bulchaa kan har'a ga'e jechuudha. Deengadda ajjeefameetiin jira guyyaa kaleessa jechuudha. Kan inni ajjeefames waa'ee waraana riphee lolaatiin jechuudha. Waraana riphee lolaa kun biyya san keessatti yeroo hedduu gara kaabaatiin biyya mootummaatiin wal waraanaatiin kan har'a ture jechuudha. Isuma kanaan wal qabatee erga inni ajjeefamee booda militariin biyya sanii jechuudha raayyaan ittisaa as bahuudhaan uummatatti wanti akkamii akka raawwatamee fi pirezidaantii biyya sanii yeroo jaffaadhaaf filame jedhameetiin haasa'amaa ture akka rukutameetiin booda mootuu osoo yaalamu kan lubbuun isaa dabarte isatti aansuudhaan mootuu erga inni dabree booda yeroo ammaatiif mootummaa ce'umsaa kana kan akka hogganneetiin gara fuulduraatti adeemsisuudhaaf yeroo ammaa kana kan filame ilma isaa Muhammad kan jedhamu jechuudha. Gama kanaan wanti jiru kanuma isarratti wanti dabaltoo jiraate dabaltee gama kaanitti dabarra. Kanarraa hedduu wanni dabalus hin jiru. Pirezidaantichi kun akkuma beekamu pirezidaantota Afrikaa yeroo dheeraadhaaf biyya isaanii bulchan keessaa nama tokko turanii pirezidaant Idris Deebi jechuudha. Bara 1990 keessa bara 1990tti fincila mootummaatiin isaanis akkasuma bifuma wal fakkaataa sababaa ittiin du'an kanaan aangoo qabataniitiin gara aangoo dhufan filannoon hin turre lolaan dhufanii lolaan deeman jechuudha. Kanarraa maaltu baratama yoo jette hoggantoonni Afrikaadhaa hangam takka aangoo jaalala qaban hangam takka osoo dheebuu aangootiif isaan bololan hanga qabrii seenuu gahan jechuudha. Bara 1990 irraa jalqabee biyya san bulchaa turanii filannoo marsaa jahaffaa ebla 11tti geggeeffame dhihuma kana jechuudha. Parsantii 80 injifachuu isaanii labsanii turan osoo hin dura jechuudha. Wanni kun immoo jeeqamiinsa guddaa qulquqqooddii guddaa paartii biyya bulchuuf paarlaamaa keessatti illee waldhabbii uumee ture. Walumaa galatti paartiileen biyya keessa jiran riphee loltoonni bara 2016 irraa jalqabee akka injifannoowwan garaagaraa mootummaa kana fonqolchuudhaaf socho'aa turan hanga guyyaa pirezidaantichi du'aniititti jechuudha. Magaalota hedduu lolaan injifachuu isaanii labsaa turanii pirezidaantichi guyyaa kaleessaa du'anii akkuma ati jette haalli jiru kana fakkaata. Achi boodaa hoo lolli kun itti fufamoo ilmi isaanii pirezidaantii biyya sanii ta'ee itti fufamoo kan jedhu walumaan laaluuf deemne jechuudha. Tole gamanumaan bira dabarraa kataan mootu waa'ee dhimma South Sudaaniiti. Akkuma beekamu dhibeen koronaa yeroo ammaa kana addunyaa hedduu miidhee jira jechuudha. Talaalli dhufe kanaanis wal qabatee hamma tokko hir'ate jedhamee yaadamus biyyoota kanaan dura hedduu miin irratti rakkina cimaa gaggeessaatiin kan jiru yoo ta'u biyyoota kanaan dura hedduu miidhee ture garuu mootuu gidduudhaan xiqqoo boqonnaa kennee fi ammas deebi'ee kan ol ka'aa jiru hedduutu jira. Isa kana wal qabatee waa'ee talaalli koronaa irratti biyyi keenyas hamma tokko argateetiin kennaatiin jirti. Ollaama sanitti jechuudha South Sudaanis talaalli kana kennuudhaaf biyya alaa irraa galchitee turte. Inni maal irra ga'e? Haalli garas hin jiru hedduu nama gaddisiisa. Maaliif biyyoonni Afrikaa kun talaalliin koronaa walumaa galatti dhibee kanaaf talaalliin kennamaa jiru addunyaan dorgommii irra jirti dhibee talaallii kana argachuudhaaf jechuudha. Biyyoonni humna qaban maallaqa qaban uummata isaaniitiif waliin gahuudhaaf bitu jiranii Afrikaan immoo donation yookiin akka sadaqaatiin argataa jirti jechuudha. Kennaa gara dhaabbata fayyaa addunyaatiin argatti kana biyyi South Suudaan tun South Kibbaa jechuudha. Suudaan Kibbaa walumaa galatti doozii 60,000 AstraZeneca talaalli gosa AstraZeneca doozii 60,000 argatti kana osoo uummataaf hin kennin guyyaan irra darbee sadarkaa gatuu irra gahan jechuudha. Dhugumatti waan hedduu nama gaddisiisu maaliif qorichi kun lubbuu namaati biyyi kun
biyya waraanaan yeroo hedduu goolamaa turte waraanaan immoo namni miliyoona hedduu biyya irraa dhumate lakkoofsi isaaniitu xiqqaadha ummatuma jiru kanaahu talaallii gargaarsaan argatte kan yeroo itti kennite osoo keettee irrateet guyyaan isaarra darbee jechuudha nama 60,000 talaaluu yookiin lubbuu baraaruu danda'an jechuudha talaallii argatan kana keessa nama 2,000 manguddootaaf namoota tokko qofaaf kennanii achi booda talaallii kana inumaahu amma talaallii kana gatuudhaaf baasii biraa baasuudhaaf deeman jechuudha ummata 10,000 oltu dhibee kanaan qabamee jira kana keessaa immoo ragaan hagammaa jiru namoonni 114 du'uu isaaniiti babal'ataatuma deemaa jira jechuudha lakkoofsis xiqqaatu dhibeen dabalaatuma deemaa walumaa galatti immoo ummanni mootummoonni isaa ta'anii afrikaanonni wanni kanarraa barachuu qaban talaalliin kun even bakki inni itti kuufamuu qabu temperaturii isaa waan irra kaa'ame qaba yeroo itti expired ta'uu qaba kanaaf hatattamaan ummataan gahuun immoo osoo dirqama isaanirra jiru bahanii dhaamsa jedhu qaba kana fakkaata. Tole biyyoonni hedduun biyya keenyas dabalatee kanarraa muuxannoo gaarii yookiin immoo barumsa gaarii argatan jenneetiniin abdanna jechuudha marii keenya guyyaarraa yookiin immoo odeeffannoowwan har'a qabannee dhufne kanumaan xumurra. Egaan kabajamoo daawwattoota Oromiyaa 11 qophii sona guyyaa har'a irratti odeeffannoowwan yeroo ammaa kana jiran hamma ta'e isin biraan geennee jira jechuudha sagantaa birootiin hamma walitti hibnutti turtii gaarii.